Eeyyee jedheen erga jarri deemanii kaanii erga bilbiladhee maal jedhee sagalee koo nama bira kaadhee hoteela akkanaan jira yoon du'e naa qabaa jedhee himadhee dhaammadhee ka'e kaameeraa bobeessee jenna mana keessatti dukkaneessinaan cufeeraan jedheen achumaan isheedhee yeroo ilaalamu kachin jedhuudhe haasaan koo hundisa kaameeraa keessa dhufee abbaa koo ol galee inni ilaalu inni maal jedhu wannan dubbataa ture guutuun kaameeraa keessatti. Ya Rabbi galata keenya abbichi beekameera qabamee dhufe abbichi ila galgala naannoo kana deemtetta hin deemne kutaa namaa wayii hidhattee ilaalte hin qabdu hin qabuwan karaa sana hin baane an karaa sana hin baane jedhu seetan ilaala kan hin ajjeesuu jedhe asuma irratti hin galuuga hin nanne jedhe waan kaameeraa keessa jiru qabamee dhufe mormaa jedhan ergitanyadhaan nan heera kibboo maaltu na keessaan jedheera Chile nama barreera maaltu na geesse kasii ishi gajalame akka godhame itti banamee dhaggeeffadha ilaali jedhame kaameeraan televiziyoonii guddaadha itti banameera innatti banamu shaa jedhee dhufe ol rifateera ree namni waa gochuudhaan deemne maal rifateera jennaan jechuun kun eenyuun jedha ana jedheera maaltu si geesse innan hin jenne amma jennaan asal kabar dia. Anak selifat dia kamma, tasat selifat dia cuma rumah. Nama belajar untuk kau kata apa ya? Laka yang ini bisnis, bisnis calon nama jalan nanti. Cuma rumah, nama senang surat dia, nama garam murat dia, nama manura. Sini kali kopering. Tuh. Agak apa yang lagi nyetem dia. Nani tiru mah. Isi nama rasti malu tersanati. Alkan sehati sanati. An-nama tibiru dah betul. Alkina holla fe alkan saati torba biyya gootin jedhee malee biyyan beeku inni gare itti bilbilu dhabe naanitti mannaa bilbilanni nama tokko naa fane maaf digeetaa chota waluu nan danda'a wallahi sagaleen bira kaadhe yoon du'e jedheen jechuudha yoon du'e jedhee sagalee dhageera ta'e nageenya ta'e hin beeku naanitti dhuma isin nama rafti maaloo sanatti alkan saati sanatti an namatti bilbilu dhabe jechuudha Alkina holla fe alkan saati torba biyya gootin jedhee malee biyyan beeku inni gare itti bilbilu dhabe naanitti mannaa bilbilanni wallahi sagaleen bira kaadhe yoon du'e jedheen jechuudha yoon du'e jedhee sagalee iccitii bira kaadhe tosiniitii iccitii baaftanii addan dubbataa nama tokko naa fane maaf digeetaa chota waluu nan danda'a artiistuu fadda nama poolisoota meeqan beekata waluu nan danda'a sirkaa bada beetta sirkaa badawa waan nama dhibu nagaasaa ta'e abbaatee jira keessa naa bilbilaan obbolaanii maatii kana kaab rakkoo guddaa keessa hin jira bakkuma isinitti na argitan hin jira du'aaf jireenya gidduu hin jira na qaqqabaa jennaan poolisiin namne ay warra tuulama guutuu keessan galatooma wallaahi galatooma isintu lubbuu koo hambifate achumaan halkan sanaan poolisiin namne sini galee namni bakkee ilaalee immoo kabbabame manichi amantanii amanuu baattan jechuudha wallaahi akkasuma hadda isinitti mara yoon gaafa sana dubbadhe dhugaa mucaa kanaa dhokota maatiin kootis deeme achirraa jabaadhu kottu naan jedhu namni na jaallatu guutuu na cinqaa jedhee afaan qabadhe hadda isinitti mara maatiidhuma mucaa jalaa duute kanati dhugaa koo baranii akka itti jiraa wajjin fiigaa ture arganii kunoo ketoraan dhufeera la kunoo laa obbolaan kunoo wallahi agera ta'e nageenya ta'e hin beeku. Wange eegaa jiru mooda laayivii biraarra. Ayi kanu abbaa keessan kanatu isin barsiise nama jeesu nama nyaachuu jedhee gad deebisee irraa dubbadhee galgala isaa akkaawuntii koo guban. Ammas gubuudhaaf deemaa jiru. Ijoolleen deektiif godhan akkaawuntii dhibban qabaan. Lafaa kaafeen tokko jedhee guddifadhaan. Kanan na qabee jennaan niyyi diraamaa jirra hojjetaa jiran. Amma maalan jedhee dabeetta. Jolle keenya tanaariin jennaan waadaa dhugachiiftanii sobdaniin jennaan erga mubaarikii qabsiifna jettanii mubaarikii qabsiisaati fudhaa jedheen Oromoon kannaan jedhe jira Oromoon itti gaafatamummaa naa fudhate jira hin jiru anumatu mana koo banatee nama 8,000 mubaarikii qabsiifnee mucaa arganneettan miti yoo ituunan qobsiisin bultanii kijibdoota akkana miti taasa bulaa ibira bulee lallaa ibira bulee mitima hin jiru
Kan Itoophiyaa jechuudha. Ulfaadhaadha koo bakka baasta siifaa guutuu waaqayyoon ulfaadha. Galatoomii haadha koo akkaawuntii qabadhu ishee akkaawuntii qabadhu atamtamaan nu Ergeeraanoo akkaawuntii dabarsee kenneera waan ta'eef birriin halkan kana qaqqabu waan ta'eef boruun qaqqaba. Ani akkaawuntii dabarsee kenneera argadheera akkaawuntii. Ayyee haadha koo Argadheera. ulfaadhaadha. Ijoolleen lakkoofsa torba barreessaa jirtan kun dhagaa danda'amee singalchaan jira. Warri TikTok keessa singalchuu dandeessan singalchaa jira. Warri galchuu dandeessan immoo ergadha. Okay, naaf dubbadhu keetti dabareen daddafi dubba'u. Dhagaa abeet dhagaanis niif haa ta'u. Ifisaa ta'aadha hoo. Amiin maatiidhaa fi jajjabina nawaa waaqayyo lubbuu ishee jannata keessa nuuf haa jiraachisu. Ani akka kiyyatti qarshii 10,000 Itoophiyaa nan galcha, okay? Aduraa keessan jabaadha dafaa galchaa aduraa keessan ishee hin turinaa waan turuu qabu miti kun. Waan turuu qabu miti dafaatiin oo danda'ame ta'ee har'aa fi boruu keessarra lixxeetti boruu akka nu galchitan ji'a 3 kana keessatti akka nu galchitan aduraa keessan. Obboleettiin teenya biyya abbaa ishee qammasuu qabdi. Biyya